Dinsi arrabsuu jechuun jabeenya jechuudha. Dhugaa dubbachuun arrabni isin jabeessa. An akka maakitti arrabni qeeqni isin jabeessa. Waan hojjettaniirraa 3-5 gootanii hojjechuu danda'uu qabdan malee iftuuba hin deebiina. Maaliin isin jaa waan biraa hundi keessanuu ni beektanii waa'ee kiyyaa isiniif hin himu. Garuu obsa qabaadhaa. Obsi barbaachisaa. Nama isin arrabsu. Namaan na arrabsee jee an takka miidiyaa dhiisee hin deemne silaa akka na arrabsanitti miidiyaa kana nama dhiisee deemu TikTokis Facebookas naman irraa galu ture. Garuu takkaa namaan na arrabsee takkaa namaan na qeeqee nama bilbilaanillee dawwalee akkana naan jee na arrabsee jee waan adda addaa waan anan ta'in faas viidiyoo tolchanii Photoshop tolchanii waa hedduu godhanii turan Mubaarak Facebook irra ni beektaa. Garuu hamileen nan cabne hin kufne ammallee hin kufu. Maaliif hin kufne ni beektanii? Ifa abdadhee son ta'in saba koo abdadhee nin qaba saba nin qaba lammii nin qaba ummata kana abdadhee yoomillee ta'u hojii kana caalaa hojjadhee Oromiyaa ol kaasa wanna gootonni nu kannan hunda maalin isinin jaa gootota kana hunda isaanii agartanii kan lubbuun hin jirres kan lubbuun jiranis hundi isaaniitu asirra jiranii amaanaa gootota kanaa akka maakitti galmaanin ga'a. Lubbuun tiyyas baddus wanna fedhee ta'ullee waan sabni wallaahi waadaan isinin gara. Biyya baqaa keessa jiraadheetiin barnoota gahaa narkadhee ta'uu danda'a. Kana caala garuu baradhee barnoota gahaa harkadhee saba kiyya kana caala wallaahi laazim kana caalan saba kiyya yaamsisaa addunyaatti illee nin beeysa jeeti yaada yoo rabbiin umrii kiyya na dheeresse amaanaa Hacaaluu Hundeessaa jechuun jenereeshina kana keessatti namoota ummata Oromootiif abdii guddaa ture. Haamilee isaati anilleen haftee Hacaaluu Hundeessaati waan ta'eef bikka inni hin kufne Hacaaluu Hundeessaa nutu jira. Ati jira. Mubaarak warra as jala jirtan hundinuu isarraa haftanii ganaa kana caala saba keenya hojjan ganaa Hacaaluu hedduu finna. Ganaa Hacaaluu hedduu baay'ata. Ganaa ummata Hacaaluun gallanaan leelaa yallam jee ganaa saayikoloojii isaanii hatu teenya. Ganaa bikka Oromoon nu uftii ni balleessina jaan Oromoo baay'isuu teenya nuti nama biraa hin barbaadina. Beekamaa ta'ee fi beekaa ta'ee fi haasawa baree fi miti. Ati waa takka hin beekne ati har'a fooloora hin qabneetu guyyaa takka saba kee hojjatee ummata kan kee ol kaasa waan ta'eef jabaadhaa itti fufaa isinin jaaladha isinin kabaja Oromoo kiyya kana arrabsus kana jibbus hunda keessanuu kana jaalatullee qixa alaabaa Oromootiin isin jaaladha. Alaabaa Oromoo addunyaa kanarra daa'imandii yoo naa kan ta'e fi alaabaa naa kan ta'e dhugaa wallaahi la'aziim alaabaan fudhadha. Sababni isaa hiika alaabaa Oromootiin namni hin beekne hin jiru. Alaabaan tun dhiiga baay'ee qabdi. Dhiiga Hacaaluu Hundeessaa as keessa jira. Dhiiga gootota hedduutu as keessa jira. Ganaa waliif dabarsinee deemna. Alaabaan hin kuftu. Nuti kufaa alaabaan ol kaati. Yoomillee ta'u alaabaan hin kuftu. Qixa alaabaa Oromootiin saba koo isin jaaladha xiqqaa fi guddaa naaf jiraadhaa galatooma. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Mubee haasa'e. Kanumaan jechuu barbaada. Galatoomi makii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni hangafatti kee taanee hin saalfanna dubbii afaan kee keessaa bahu yeroo dhaga'e dhugaa rabbii wallaahi yeroo hedduu nama qadhas nama qachiisu dhufeeruma dhokodhe ta'a namallee duuba isaa dubbatan malee sila akkasitti hin dubbatanu wallaahi kanaan duras kiyya irratti banadhee waa'ee makii isinitti himeen ture. Makii jechuun dhugaa rabbii dubbachuudhaaf wallaahi miti sabasii dhiisaati sabasii kan hin taane iyyuu yaada gaarii qabaata taanaan yaada gaarii qaba taanaan makiin jibba addaarraan qabdu namummaa isaatiif jaallatti kabajji. Makii jechuun ana biratti kanaafani kaleessa isii biratti waa dubbachuu isin barbaanne badaa imimmaantu na hudhee barnoota guddaan irraa argadhee hin boo'in makii dhugaa rabbii anuti hangaftisii kun waa hedduu irraa baradhee galee aareen jira. Maaliif an aaree namoonni tokko wallaalli tokko viidiyoo tokko hojjetee inni qinaa akkas akkasii maaltu akkas taara Oromoo biyya keessaa akkas taaru isiin akkanatti kun warra Oromoo bichisiisu warra akkana jedhu kuni warra Oromoo bichisiisutu taa'ee
maqaa Oromootiin daldaludha. Oromoo akkas biyyaadhumaa jiru akkamitti akkana ta'a maal gufachiisu wayi yaani bakka isin immoo mataan si guddaa ta'u nan bilbilaa yeroo waa nyandaa wayi arge bilbilee makii wanta akkasii jiraate yoo jedhee yeroo gaafadhe mubee akkasii miti akkas ta'uu qaba jetti achi as deebii siin naa deebiftu mee makii bilbilaan dubbisaame makii callisaati bilbilaan dubbisaati of taajjabdu dhugaa rabbi wallahi beekumsa rabbiin siidhaa kenne nan dhiqifadha makii guyyaa tokkitti ilaale guyyaa lama tun ta'een guyyaa tokkitti ilaale deebisee immoo kaleessa nama 60 irratti makiinii waa sadii injifatte tokkoffaa warra waliin taphatte injifatte lammaffaa warra Toophii argatte akka addunyaatti sa'aatii sanaaf tokkoffaa baate argitanii wanni kun waan argamu miti. Sadaffaa immoo warra viidiyoo irratti dalagee arrabsaa ture mo'atteennaan dhiisinaan jette makiin akkasna qabdee dhiisinaan jette. La akkasii miti mubiyyee jette maa inni jee isinuu gaa deebisanii deebitetti. Wallaahi mimmaan tula qabiyaan hagan dubbadhe saalfadhe baguma Oromoo ta'an jette rakkoon qabu itti na arrabsanus narratti dalaganus waan barbaadan jedhanus Oromoo waan ta'aniif qofan jaalladha jette. Warri viidiyoo irratti dalagdan bakka keessan bu'aan bule mana banadde mana kot isitti dhaga'ama jedhee biraa deemee tuu imimmaan na hudhu jechuudha deebisi kanaaf. Utuu imimmaan na hudhu iyyi naan jedhee waa maaliifi warra isirratti viidiyoo dalagirree injifatteetti nan jala keessaa baasette. Oromoonuma qofa ta'uu jiraatiif an jaalladhaani bakka dalaganii jette. Kun maal jechuudha egaa barnoota ani argadheen galee barnoota. Isinitti barnoota argattu jedhee yaada. Kanaaf bakka jechuun Oromoodhaaf qabu. Qixa alaabaa kanaan isin jaalladha. Nama duratti illee akka boo'een immaan gayyaa jira. Akkanattiin isin jaalladha gartanii isin jaalladha. Hunda keessanuu kana arrabsanii. Wallaahi makii boosisee arguun fedhu. Kanaafi ani wannan jedhu uummata Oromoo waamicha keenya dhageessanii bakkeedhaas dhageessanii dhiqqatuma deemaa dhuftanii argitanii taaf godhaa sheer godhaa kaleessa nu bira dhaabattanii fi galata keessanan tapha beellamaan taphadhe hin jedhan tapha beellamaan ofii kootii taphadhe kalas akkasin ofiin jedhe jechuudha. Makiin taphatte jechuun waaliin taphatte jechuudha. Injifannoon kan uummata Oromooti. Waa biraa immoo wanta dubbachuu barbaadu tokko fakkeessuuf hokii waa biraatiif miti boorteessanii ilaaltu silas namni hin beekne namni fuulleetti ilaalanu yookiin fageenyatti ilaalanu bineensas namatti fakkaachuu danda'a adaas namatti fakkaachuu danda'a. Makii jechuun jaallattan jibbitan an makii tokko Oromoodhaan jedhe baqa bakumti kun makii jechuun Oromoo jechuudha. Oromoo satti dhalatte dhiigas yookiin labees yoo hin taane eenyummaas yoo hin taane isiinumti Oromoodha qobaattin jedhe deebisee immoo tokkummaan osoo miila qabaate harka qabaate gurra ija qabaate jedhe wallaahi laaziim makii fakkaate kun makiyee rabbiin waan sii kenne kana sirraan fudhatin kun kennama malee of gochuun hin danda'amu. Of gochuun hin danda'amu. Kennama rabbi namaa kenne kennama kana rabbi sirraan fudhatini. Akkuma neengata sinitti dhaammadde Oromoo koo wallaahi an kaleessa 30, 40, 50, 60 utuma makiin jedheen ammas ani xiqqoo isiirra waa'ee miidiyaa kanas isii dura hin jira yoon akkasii sochoone jechuudha. Makii yoo amma kaane dubbii rabbii namaan galu uummanni kun akkasii yoo mootamne maal abbaasaa jennan jedhee beektaa an of qopheessuu manika waan ta'e jennaan marrakkoo qabatte yeroo uummanni sun dhufu makiin usuma injifatan ta'e amantanii dhiiftanii wallaahi al'aziim osoo injifatan ta'e imimmaanii miti akka kaleessa gammadde irraa waa tokko jettu baguma Oromoon koo naa dhufeedha ishiin baguma Oromoon koo akka sanatti dachee naa dhufee kana gammadde malee siin waa'ee giiftii keessanii waa'ee mo'annaa deebiseera uummanni Oromoo ati akkasi hojiin dhabne kasi jibbu iyyuun dhufe kasi jibbu namummaa keenya jibbu bari waan tokko Oromoon immoo gaafa xiqqii waliin jira innati barbaadus kana uummanni bakka sii qabu sitti mul'isee jira ergaa guddaa qabaa dhufeetiin uummata kaleessaa giiftii keessaa baasi Toophii keessaa baasi dhufeetiin uummanni kee akkasatti sii dhufe ati barbaaddu uummanni kee baay'ina isaa barbaaddu akkasitti sii dhufe kun waa guddaa si bira kaa'ee galee
namni addunyaa kanarratti Xaqalaa Ministeer Abiy Ahmed nama 67 hin daawwatamne Rabbi. Ati garuu nama agasii Oromoon kun hagana tokkummaa qaba baga itti cabsitee qaalii namaa boris arra ilmaan Oromoo wal bira dhaabbannaa tokkummaa. Sodaaleen mataa jira boodigaardiiwwan kee sanisootu fixannaa walii galatti hawaasni kennu uummanni Oromoo waan takkachuu hawaasni kenna hubachuu qabu jarana. Oromoon nama isaa dalagee fi nama isaa dubbatu nama isaa ni beeka. Maayikiin namoonni gariin tikitiko kanarratti beekuu mala maayikii namni gariin tikitiko kanarratti beekuu mala hojii ati hojjechaa turte waggoota sabran kana waggoota keessatti kanaan duras Oromoodhaaf maal akkati taate namoonni garii waan amma si argan natti fakkaata. Ati garuu Oromoodhaaf dhugumatti shugguutiidhaalle Oromoodhaaf qaaliidhaalle wanti kaleessa godhame sitti xiqqaataan akka kiyyatti yaani ati Oromoo biratti yaani uummanni Oromoo hundi Oromoo waan qabuun osoo kaleessa si bira dhaabate gonkuma waan mormamuu qabu jechuudha.